Hello beko kokkamati. Nagara miti. Jirra. Amma dhufuu dandeessaa si eegaan jira. Bosona abbaa magaalaa taa'in si eegaa jira. Dhufuu dandeessaa? Tole. Maaliif digamtaan kun amma yawwana? Ka qormaata intiraansii biyya Itoophiyaa lafa irra harkisuu barbaaddi? Wanti maraatuun kun. Eessa deemta garaa ko? Harmee kiyyatti erginaanii naqaa jira. Shamanaa jechuudha mati 00. Jaalalli sirraana qabu isaatti baay'een gammada ofitti. Walitti dhufeenya nama wajjin qabdaa? Na jaallachuu hin dandeessu? Tola dhugaa jireenya koo wal qabate tokko. Yoon sitti immoo anan gahee wanaatti akkan jaalallee malee taa'u kan na godhe nama dhugaadhaan na jaallatu hin argadhu jedheen malee nama jaallachuu waan jiru. Maarree haadha manaaf abbaa manaa laga tokko waraabanne jedhani mammaa kan dhugaadha jechuudha. Ergaa akkas ta'e ati hojii kee deemiiti. Bilbila keenyaa kenni bakka bilbilaa naasofnaati. Maaloo dhagaa gomsaa nama naga'u wanti maraatuun kun sila dhufu naan jettu. Amala kee yaa biqiltuu yaa soba kee takka turra laphee koo keessaa baasee gata waa'ee kee. Maal ni bareedu maaf karaa turte karaa cufaa ture? Karaa maal cufama harmee kiyyatu amma kaate amma ergaana ergitee deemi qoraan corri naan jettee. Qoraan deemtee turteere? Eeyyee ati naa bilbiluuf isheen erguun tokko ta'e. Akkuma si jaalladhu bulchitoonni warra waggaa 27 akkana soban jaallatanu. Bareedaa koo. Oo garaa. Suuraa kaanu. Tole kan. Safuu gooftaa maal akkan bareedu kana piroofaayilii feesbuukii gootii gochuun qabu. Lakki harmee kiyyattu argaanis. Silaa maaziriin kee feesbuukii fayyadamuu? Eeyyee. Afuuftuun kun kan harmeen see feesbuukii irraan buneeyyuu nama ajajame qoraan coroof gootii kuna. Hoo mucaan kun immoo amala akkamii fidaara? Tarii shanfixxuu ta'uu kun irratti baree. Wayyoo dhunnee barame. Yeroo. Oo ana Tolosaa Silaatii meessartaa. Bakka harmeen sila itti na ergitee iyyuu sareen na fixxee ol ta'e. Si ciniin teeree garaa ko. Ammaaf illee feera. Eessa geesseetti tareem? Bakka silaa ga'uu ga'eera achumatti na eegi. Sin ciniin miti garuu. Maala eddan si biraa deemee waa'ee makiyyaa daara. Bareedduu ko suuraa tokko si wajjin kaa'a waanuma halkan ilaalee obsu. Bareedu footichi. Piroofaayilii FB koo maa godhachuun qaba kana. Dhiisi obboleessa koo waan akka kanaa jalqabdee natti dubbata. Obboleessa kee sodaatta? Eeyyee. Baay'isee wayii maal hojjettaati garuu?
Anillee obboleessa koo tokkotu iyyuu eeyyama konkolaachisummaa kan baajaajii baafachaa jira. Birrii muraasa iyyuu torban kana keessa sana ga'ee ittiin kutamne. Beektamni isa ganaa gara fixeera. Suma eeggachaa jira taa'e. Ammaaf nan jira nan deemaatii obboleessa kee wajjin na barsiisa. Nan deemtachuudha ree. Harkaan dirree keessa obbaasaan immoo maqaa baajaajii dhee.